Neetworkii deeqaa takkaaf dhabuu danda'u miti galee na buusa Ameerikaan irraa haftu jennaan Ameerikaan gubatte ani eegan bu'ee booda. Ati neetworkii daqiiqaa tokkoof dhabuu barbaadda moo ibsaa daqiiqaa ammoo ta'eef sagalee isaas ta'e isa dhabuu barbaadda? Maali amma gaaffiin akkanaa gaaffiin boorcaqaa akkana boorcaq jennaan amma gaaffii tanaan. No, amma fakkeenyaaf neetworkii dhabuun barbaadu jettee utuu ibsaa moo intarneeta dhabdeedhanii kamiin dhabuun filattan? Intarneetaa fi ibsaa maaltu walitti fidee achirraan immoo intarneetni namni maaliif jaalata intarneeta aslaan gisee dura si gaafadhu intarneeta kana wanti namni jaalatuuf nama wal si garsiisaa bar intarneetni miti. Sirriidha. Jechuun utuu amma ibsaa fi intarneeta amma daqiiqaa tokkoof intarneeta malee jiraachuu hin danda'u waan jette neetworkii malee. Intarneeta jechuun haadhaaf abbaa kan kee faamilii kan kee saayiboota kan kee waan irratti harkituudha intarneeta jechuun. Duwwaa isaan fayyadamu amma waan anaaf si itti waliin taasisuu jiru intarneetaan. Intarneetni kun silaa jiraachuu baatee ani seenee haasa'uu hin danda'u. So kuni intarneetaaf ilmi namaa tokko waan ta'eef gaaffii kanaan barbaachisu jechuu fedheetti. Jechuun amma intarneeta fidanii bakka tokko sii kaanii ibsaa bakka tokko sii kaanii kan filattare. Maal haasa'u? Tokko intarneeta jechuun yoo intarneetni jiraan isaanuma hin haasa'u. Jechuun isa si bira kaa'ame kan fidamee intarneeta dhiiftee ibsishaa yookaan intarneeta filattaa yookaan ibsishaa filatta jechuudha. Si bira jiran kamiin filatta? Bismillah ati osoo namni gaazexeessumaaf bikata kasi qaxare gaazexi darban. Aman. Jijjiiroo waan akkanaa gaaffiin ta'u barmaadhi gaaffiin akkanaa gaaffii. Jechuun gara kabitti filachuu akka ammaan waldaa dhugaa dubbachuu fi gaaffii pirootookooleegi gaaffii suufa uffatanii nama gaafatan faana gaafadhu asii gaaffii ganda keessa fiigannan gaafate rabbistu yaaddutti maal taati mancaroraan godhin gaawwarra mancaroo. Kana filannoon akkamsi qoyaa nuuna dhibdee bara. Filannoon kun xiqqaadha bara kabitti si dhibde. Ibsishaa immoo intarneeta amma fakkeenyaaf intarneeta guutummaan guutuutti dhiisii irraa galutu siin jedhanii immoo ibsishaa utuu dhiisii jedhanii irra filattaan kun waan gabaabaadha bara. Intarneeta dhiisii yoonaan ja'an. Kunneen waan gabaabaadha akkasii jechuudha. Waan xiqqaadha bara kun waan guddaa miti bara. Hin jaallatte jechuudha bakka sirriitti akka silaa jaallalle. Intarneeta miti jireenya addunyaa kana yuun dhiiftee dheena manan ibsishaa dhabuurra jechuudha. Intarneeta sii xiqqoodha miti. Maaliif jaalalli sirraa mul'ata waan ta'eef yeroo jalqabaa jaalala sirriitti sirriitti argineerra. Akkaataan jennee. Ini tambal dhugaa keeti moo? Dhuguma siin jedha bara. Ija jaalala addaa sirriitti argine. Qabsoo keessaa galtee qabsoo dudduubbeetti harka hiitee gattee biraa deebite yeroo dheeraa qabsoodhaan si beenna waan ta'eef ilaalcha eegasii ittiin si beennu jijjiiree ilaalcha jaalalaan. Nama jaalala si gaafate boskiin fa'aa qabdaa dheen shakkaa ture bara. Dhugumaan sitti man. Boskii fa'aa qabsoodha. Dadammaq irra marsi gogombisiitti bantaa hidheen iyyii si eegaa ture bar gaafa namni jaalala si gaafatu. Wallahi billahi. Waan akkanaatti bantaa hidheen eegaa ture. Waan gogombis irra marsi dadammaqsi jedhu wayi. Kanumatti eessa iddeen inni jiru iddeen makroon sana jira moo eessa inni silaansa? Isa laallata gaaffiin kun anaa miti. Kadhuuf isa. Jechuudha akka waliigaltaa itti baake ilaama dhugaa dhuga siirias walla akka waliigaltaa itti ma hin beekta amma fakkeenyaaf Faransaayitti deebi'amoo isa immoo alhamdulillah jette waa qubeelaa wayii sitti kaa'e immoo karaa feesbuukii wayii arganii sin gaafa jedheen dagadhee bar. Namni keenya kun bari musliimni bara harkatuttis gammaduttis dhabuttis fayyuttis dhukkubsatuttis deemuttis ka'uttis alhamdulillah ni jaabar. Gizuma harkatu qofaa miti namni alhamdulillah ka jiru. Sirriidha jireenyuma irri baay'uu kaatee alhamdulillah jechuun barbaachisaadha. Inni sirriidha garuu. Alhamdulillah jettaa si dhukkubee yoo fayyite alhamdulillah jettaa yoo dhabdees alhamdulillah waan hunda irratti miti akkasitti fudhanna. Yoo miidhamte iyyuu alhamdulillah itti beekamaadha. Yoo miidhamtuu taate iyyuu. Kan jechuun gizee nama keenya garuu immoo wanna hubachuu qabdusu jira. Garuu immoo namni keenya yeroo waa argate barsiifata. In jedhama alhamdulillah sun sirriidha yeroo hunda jedhama. Garuu akka uummata keenya uummata Oromootti uummata Musliimaa Oromootti yeroo gammade yookaan yeroo waan gammachuu tokko dhaga'e yookaan waan gammachuu tokko argate alhamdulillaahidha jechuudha. Ani baay'oo kiyya jalaa alhamdulillah for everything jaa. Waa hundaaf alhamdulillah. Jechuudha egaa seerra deddeebi amma walumaa galatti waa gammadde moo qoye. Jechuun amala kiyyatti jechuun akka nama musliimaa tokkottis ta'e akkuma jechuun fayyadama kiyya keessa waa hundattuu nama alhamdulillah jedhudha. Si qofa miti bara hundi nama ayyuu jira amma kun rakkoon qabu. Alhamdulillah jaa. Waan biraan jaa waan ati naa kannitee fudhatte alhamdulillah jaa osoo maatiin kiyyaa waatee jechuuf fedheetu inkwaan gammachuu miti.
Kanaaf jecha alhamdulillah jette sana ofumaaf jette jechuudha jechuun akkasumaan jette malee waa gammachuu wayin qabdu naasuus gammachuus. Ayaan alhamdulillah nije kaleessa kamalee narkubee fayyinaan alhamdulillah je gammadee. Amma sa'i niitoorkii jetta biyyatti si mokkorte moo akkami gara feesbuukii kana? Maali garuu ati intarvii dirqii nama godhin gaayyaas gaddar keenyas biraa deemu? Jechuun waan miidiyaa irratti dubbatte bar. Waan miidiyaa irratti dubbatte si gaafa. Akkamitti dubbannan gaafattanii ni dandeessaa waa hedduun guyyatti maxxansaa oola. Jechuun hedduu miti wooma jaalalaa irratti xiyyeeffatte waan maxxansineef si gaafanne kaa? Bikko tokko dhaqeetiin neetworkiin na diddee saniif aaree Ameerikaa dhaqeetiin Ameerikaa gahee neetworkiin na diddee xayyaara gubbaa beekin sammuu xayyaara gubbarraa sababa neetworkii bu'e. Akkamitti xayyaara keessa neetworkiin lafaa gisee xayyaarri ol ka'u neetworkiin hin jirre jeetiin gabbu'e an nama neetworkii daqiiqaa takkaaf dhabuu danda'u miti galee. Na buusa Ameerikaan irraa haftu jennaan Ameerikaan nu gubatte an eegan bu'ee booda. Ati neetworkii daqiiqaa tokkoof dhabuu barbaadda moo ibsaa daqiiqaa ammoo ta'eef sagalee isaas ta'e isa dhabuu barbaadda? Maali amma gaaffiin akkanaa gaaffiin boorcaqaa akkana boorcaq jennaan amma gaaffii tanaan. No, amma fakkeenyaaf neetworkii dhabuun barbaadu jettee utuu ibsaa moo intarneeta dhabdeedhanii kamiin dhabuun filattan? Intarneetaa fi ibsaa maaltu walitti fidee achirraan dammoo intarneetni namni maaliif jaalata intarneeta aslaan gisee dura si gaafadhu intarneeta kana wanti namni jaalatuuf nama wal si garsiisaa bara intarneetni miti. Sirriidha. Jechuun utuu amma ibsaa fi intarneeta amma daqiiqaa tokkoof intarneeta malee jiraachuu hin danda'u waan jette neetworkii malee. Jechuun intarneeta jechuun haadhaaf abbaa kan kee faamilii kan kee saayiboota kan kee waan irratti harkituudha intarneeta jechuun. Duwwaa isaan fayyadamu amma waan anaaf si itti waliin taasisuu jiru intarneetaan. Intarneetni kun silaa jiraachuu baatee ani seenee haasa'uu hin danda'u. So kuni intarneetaaf ilmi namaa tokko waan ta'eef gaaffii kanaan barbaachisu jechuu fedheetti. Jechuun amma intarneeta fidanii bakka tokko sii kaanii ibsaa bakka tokko sii kaanii kan filattare. Maal haasa'u? Tokko intarneeta jechuun yoo intarneetni jiraan isaanuma hin haasa'u. Jechuun isa si bira kaa'ame kan fidame intarneeta dhiiftee ibsishaa yookaan intarneeta filattaa yookaan ibsishaa filatta jechuudha. Si bira jiran kamiin filatta? Bismillah ati osoo namni gaazexeessummaaf bikata kasi qaxare gaazexi darban. Aman. Jijjiiroo waan akkanaa gaaffiin ta'u barmaadi gaaffiin akkanaa gaaffii. Jechuun gara kabitti filachuu akka ammaan wallaahi dhugaa dubbachuu fi dhagahi. Gaaffii pirootookooleegi gaaffii suufa uffatanii nama gaafatan faana gaafadhu asii gaaffii ganda keessa fiigannan gaafate rabbistu yaaddutti maal taati mancaroraan godhin gaawwarra mancaroo. Maa kana filannoon akkamsi qoyaa nuuna dhibde bara. Filannoon kun xiqqaadha bara kabitti si dhibde. Ibsishaa ammoo intarneeta amma fakkeenyaaf intarneeta guutummaan guutuutti dhiisii irraa galutu siin jedhanii immoo ibsishaa utuu dhiisii jedhanii irra filattaan kun waan gabaabaadha bara. Intarneeta dhiisii yoonaan ja'an. Kunneen waan gabaabaadha akkasii jechuudha. Waan xiqqaadha bara kun waan guddaa miti bara. Hin jaallatte jechuudha bakka sirriitti akka silaa jaallalle. Intarneeta miti jireenya addunyaa kana iyyuu dhiiftee dheena manan ibsishaa dhabuurra jechuudha. Intarneeta sii xiqqoodha miti. Maaliif jaalalli sirraa mul'ata waan ta'eef yeroo jalqabaa jaalala sirriitti sirriitti argineerra. Akkaataan jennee. Yemii xambala dhugaa keeti moo? Dhuguma siin jedha bara. Ija jaalalaa addaa sirriitti argine. Qabsoo keessaa galtee qabsoo dudduubbeetti harka hiitee gattee biraa deebitee yeroo dheeraa qabsoodhaan si beenna waan ta'eef ilaalcha eegasii ittiin si beennu jijjiiree ilaalcha jaalalaan. Nama jaalala si gaafate boskiin fa'aa qabdaa dheen shakkaa ture bara. Dhugumaan sitti mal. Boskii fa'aa qabsoodha. Dadammaq irra marsi gogombisiitti bantaa hidheen iyyii si eegaa ture bar gaafa namni jaalala si gaafatu. Wallahi billahi. Waan akkanaatti bantaa hidheen eegaa ture. Waan gogombis irra marsi dadammaqsi jedhu wayi. Hayyee fixattee dubbiin tantiin dhumattu farsilaamee geemii taphannaa qabi. Osuma na askiriimii takkallee shakkaaladhe. Innaa in qannas temmoo dheegee ibsishaan biyya galee laayibii maaliif garuu? Yeroo taap screen guys taap screen inni argatina akka taap screenii. Maaki waasi gaafadha amma serious maaki waasi gaafadha. Wallahi uuma qunda garaati ehee jedhi kana jalaati. Wiinii 36 qaba. Yoo kuma torba makiinaa diimtuu. Sirnaa godhaa balleessaa seenaa dalagaa rabbeedhaati. Makiinaa diimtuu yoo hin harkatiin ni balleessita yaa. Askiriim naa kan ta'u mee dhiis furaanaaf hin askiriim akkam askiriim darbitu. Aboo yaa aki shir naa godhaati seenaa dalagaa rabbeedhaatiin irratti seenuma irratti dalagaa wanta biraa dhiisaati taap iskiriin godhaa. Maaki waasi gaafadha shamma.
Bana distii banaa bultaa gafeetitti afaan banuu baran waan barbaade deebisu waan barbaade. Mana rabsin bobla alaykum nama rabsin. Aboos waliin sin arrabsii yoon barbaadeen mirgan qaba waan fedhe deebisu waan Waan fedhe. sin arrabsiti ani immoo nan dhiisa ka sin arrabsu ka deebise. Namni si arrabse hin jiru bar. Waliin an si arrabsa sateettee fan hin jedhe. Yoo barbaachisaa ta'e waan sin galchine keessa yoo seente annama waan hin galchine keessa yoo seene firraan gabbaas akkatti mana kiyya keessa. Ofirraa gabbaasuun hin danda'amu garuu ati na arrabsite immoo deebisee sin arrabsu ka. Bakka amma sin arrabsine si gabbaasuu hin danda'a gassi darba fuudhee mana kiyya keessa. Tap screen guys. Tap screen. Amma maaki waa si gaafadha ishi. Astaghfirullah. Takka akkasitti geemii namaa wajjin taphataa isa geemii taphataa jirtu dhiiftee waa ibsaa yaaddeen beektu waa ibsaa akkasitti namaa waliin teessee geemii taphataa jechuun isa taphataa jiru kan dagattee ibsaa isa dudduuba jiru jechuun isa sirrii hin jirre dudduuba jira jechuun koo isa fuuldura kee hin jirre kan yaaddeen beektu. Yaadadheen beeku giseen geemii taphadhu yoomin barbarree nyaachuu deemaa daqiiqaa dibachuu deemaa qofa yaadaan nama namoo isuu qofa yaadaan. Isuma dhugaamu. Ilillee afur. Ilillee afur qopheessaa guys. Ilillee afur. Ol darbaa abaaboo afur guys. Abaaboo afur. Sadii. Abaaboo sadii. Nama hunda kana keessaa abaaboo sadii dhabnaan ishee miidhe. Lama guys. Lama nama biraa. Tokko guys nama biraa tokko. Galatooma. Nama biraa tokko. Wal qarqaarame. Wal qarqaaraa eenyu kan irratti wal qarqaaraa wanta kana irratti. Dablii dhamma. Dabliidha seenaa gurraacha irratti dalagaa. Wiinii si 36 gaariitu miti. Dabliidha guys. So much. Firan qabnu. Dabli guys. Nama 1,500 taaftaa billeen gootan teessanii waree feetan bar kaameeraa dhaabdanii. Kaameeraa dhaabbattanii waraabuudhaaf jechuudha. In shakii waraabbii yeroo asii baate sagalee kee dhaggeeffataa oolta amma gad lakkisa feesbuuk irra. Ifi na waraabbataa jirta asatis? Maa bilbilumti koo automaatikii dhanuma waraaba bara laayibii namaa waliin seenaa dhachuma waraaba bara. Dabliidha guys. lafeen xiyyan